guys, jirtu nagaa keessanii nagaan jira galata rabbii. Akkam isinii hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii nagaa jirtu. Baga nagaan karaa mana kiyyaatitti dhuftanii. Subscribe, like, share naaf godhaa. Na jajjabeessaa Oromoo koo. Na bira ijjedhaan isiniin jedhaa, na guddisaa. Akkasin isiniin jedhaa haadha jechuudha. Yaada yookiin immoo gorsa xiqqoo isheetiin isinii qabadhee dhufe. Gorsa obbolummaa jechuudha. Gorsa obbolummaa. Gorsa obbolummaa tun baay'ee bareedinatti fakkaata. Ana biratti ingilizii baay'ee waan natti tolee fi nama gorsu waan hin argineef nan dhabe jechuudha. Nama gorsu. Kanaaf mee isinii gadillee taa'u. Yookiin waan kudha naasee waan tokko keessaa argattan jedhee tanan jechuudha gara keessan. Kana mee istii waan kudhan dubbadhee yoo waan takka keessaa argattan kanani gara keessan dhufeen isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkasii andi nagaa waan tokko isinitti himaaf jechuudha har'a. Innaa waan tokko namaaf gootanii rabbumaaf jedhaatii namaa godhaa malee jechuudha. Nama sanirraa galatan barbaadina. Waan gaarii gochuun jechuudha namaaf osoo hin ta'in ofumaaf jechuudha. Fakkeenyaaf ani waan gaarii tokko yoo nama tokko godhe namaaf osoo hin ta'in ofumaaf jechuudha. Anuma na xaqqama jechuudha. Malkaaminat laraas no. Wanti gaariin jechuudha ofumaaf nama xaqqamaa jechuudha. Kanaafiyyuu waan gaarii yoo hojjettan namaaf jettanii hin godhina. Rabbii keessan sodaadhaaf yookiin dammoo jechuudha. Ofumaaf wanta gaarii gochuun kun ofumaaf ana xaqqamaa jedhaati jechuudha. Waan tokko namaa godha. Dammoo jechuudha waan namaa gootanii waan namaa goota saniin deebistanii nama waaqasinaa jechuudha. Bakka fakkeenyaaf namni tokko waan tokko tufee arraabuun ni danda'ama. Tuftanii amma fakkeenyaaf bootaatti tufta san deebitanii arraabuu dandeessan hin danda'amu. Kanaafuu wanta tokko jechuudha eega namaa gootanii boodatti akka nama tufeetu jechuudha. Tufanii dammoo arraabuun xuruun ta'uu jechuudha. Kanaafiyyuu waan namaa gootanii tokkoon deebistanii nama waaqasinaa. Dammoo wal jaaladha. Jaalalli waanuma hunduma caala. Waan hunduma jechuudha. Wanta akka jaalalaan jiru. Jaalalli yoo jiraate wanti hunduu hin jira. Jaalalli yoo jiraate wanti nama dhibu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Garuu yoo jaalalli hin jiraate wanti hunduu jiraatetu xiqimii hin qabu jechuudha. Homaan hin xaqqamu osuma jiraate. Kanaafuu jechuudha waannaa nagariin jaalalaa jechuudha. Walaa jaalannu wayyaa. Yoo nani balleessi na gorsaa yoo isin balleessitan dammoo isiniin gorsaa jechuudha. Obboleessi obboleettii gorsee deeffata. Obboleettiin illee dammoo jechuudha obboleessa gorsitee deeffatti jechuudha. Fakkeenyaaf waan hin taane tokko yoo nan hojjedhe ishiisu waan hin taane hojjetti jettanii natti kolfuu osoo hin ta'in dhufaati keessan a tokko waan akkanaa badaa hojjette jedhaati wal gorsaa. Anumaafuu osoo hin ta'in jechuudha. Kan kiyyaa chiggireedha. Fakkeenyaaf obboleewwan keessan obboleettii keessan jechuudha. Gorsaanii itti kolfuudhaan duratti gorsaanii jechuudha. Nama tokko waan ilkaan dhalchuu kormin dhalchuu jedhan jechuudha warri duraanii yoo mammaaku yookiin Oromoon. Kanaafuu nama tokkotti hin kolfinaa jechuudha. Wanti kolfita sun boru isin hin hanqatu. Takka isin hin hanqatu jechuudha. Takkaan isin irra ga'a. Namatti hin kolfinaa jechuudha. Beekumsa qabdu san barsiisi malee nama tokko jechuudha gadaantummaa isaa san argitee ittiin kolfin. Barsiisiin malee jechuudha. Namni suni wallaalee miti nama wallaalisan barsiisanii. Barsiisatti karaatti deebisaa. Maaliif ilmi namaa kun jechuudha haa yaadnuu fi sammuu nuuf kenne dammoo jechuudha ilmi namaa dadhabaadha. Akkuma haa yaadnuu sammuullee nuuf kenne jechuudha haxiyaatillee cubbuu jechuudha hin hojjenna. Kanaafiyyuu hin kufna jechuudha. Namni tsaadiqiin torba kufa torba ka'aa jedhan galee kanaafiyyuu nuti jechuudha foon dadhabaa waan qabnuuf hin kufna hin kaanaa jechuudha. Kanaafiyyuu innaa kaanee rabbi keenya jechuudha hiqirtaa gaafannee karaa rabbii keenya deebuu dandeenya. Cubbuu hojjennee fi haxiyaatii gooneef jechuudha
rabbi keenyatti yoo deebine jechuudha nuuf dhiifamuu danda'a. Garuu jechuudha atiin narratti waan hin taane hojjettu, waan hin taane dubbattu, rabbi sii dhiisan natti fakkaatu. Hanga abbichi suni dhiifama sii godhutti rabbillee siin dhiisuu jechuudha. Maaliif nama sanitti baddalte, nama sanitti darbite waan ta'eef. Kanaafiyyuu namni waan gaarii hojjete ofumaa fi waan gaarii hojjedhaa, waan bareedaa hojjedhaa. Obboleessa keessan kan wallaale gorsaa karaatti deebisaa. Obboleettii keessan kan wallaalte gorsaatti karaatti deebisaa. Warroonni wangeela dandeessan wangeela itti lallabaa. Warroonni dammoo jechuun quraana dandeessan quraana itti lallabaa. Quraana barsiisuu yaalaa. Fakkeenyaaf namni quraana baratu jechuudha karaatti deebi'a. Akkasuma jechuudha quraana barsiisanii wallaalan dogongora ofiitirraa hin deebi'aa jechuudha. Ganagaraachillee namni barumsa amantii baratu jechuudha. Namalleen arrabsu, namalleen tuqu. Namni jechuudha amantii qabu. Amantii maqaadhaaf keessa jiraatanii miti. Amantii yoo baratte jechuudha. Yoo baratte amantiin keessun jechuudha amantii jedhama. Yoo hin baratin garuu zim jette fakkeenyaaf ajjabattee ati jechuudha raasa keessa deemtee waan hin taane yoo ka hojjettu ta'e amantiin qabdu jechuudha. Akkasuma warroonni kuuwwan illee jechuudha beetakiristaanii keessa seentanii akka nama moloksee taatanii achi yoo baatan dammoo waan hin taane yoo hojjettan jechuudha gantuudha jechuudha. Amantiin qabdanii jechuudha. Amantii keessanitti bulaa. Namni amantii qabu jechuudha nama tuqu nama arrabsu. Kanaafiyyuu amantii keessan jabeeffadhaa, baradhaa, haa barannu. Nu hundi keenya jechuudha warra beeku miti haa ta'u garuu jechuudha haa barannu. Wal qabannee haa barannu, wal qabannee haa guddannu. Waan badaarraa walaa deebisnu, waan gaarii walaa barsiisnu isiniin jedha. Akkasiin gorsa bareedaa natti fakkaata ingidihi. Namni tokko keessaa argachuu dandeessanii, namni tokko dammoo ittiin baratuu dandeessanii. Ijoollee keenya jechuudha waan tokko kan gizee baay'ee irra deddeebi'ee dubbadhullee addunyaan gantuudha. Bilicliciin addunyaa tun isin sabbakin yookiin dammoo isin hin gawwoomsin. Bilicliciin addunyaa tun har'a isinitti mul'atti malee boru jechuun isin wajjin deemuu hin dandeessan. Isin wajjin deemuu hin danda'u. Fakkeenyaaf bifti kee bareedinni kun har'uma wannoo ta'a jechuudha hin dhangala'a. Wanti hin darbine hin jiru sagalee rabbii malee. Wanti hundi hin darba jechuudha. Wanti biiftuu gadii kun hundi isaatu hin darba. Samaa fi midiriin illee hin darbiti. Sagalee waaqayyoo malee wanti hin darbine tokko isaatiyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu gizee jirru kanatti jechuudha. Gizee sa'aatii qabnu kanatti jechuudha. Wanta gaarii haa goonu. Wanta bareeda, wanta rabbiin jaalatu haa goonu. Nama gammachiisuudhaaf jettanii jechuudha lubbuu teessan hin gurguratina. Nama gammachiisuudhaaf jettanii waan hin taane hin hojjetina. Namni homaayyuu isin hin godhu haasoftee yoo dadhabde hin dhiiste jechuudha. Namni homa takka si gochuu hin danda'u. Rabbii keetii waliin dhabin kara rabbii keetii deebi. Obboleessa keetii fi waan gadhee yaadin, obboleettii teetii fi waan gadhee yaadin. Yoo ati waan gaarii yaadde jechuudha rabbi siifillee waan gaarii siif fida. Waan gaarii siif yaada jechuudha. Addunyaa gantu boru gannee biraa deemnu tan yookiin har'aayyuu duunee buluu dandeenya hin beekamu jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaa gantuu tanarratti jechuudha waan bareedaa hojjennee hanga gaafa mana keenya mana idimee likkii keessa jiraannu sanitti gallutti addunyaa tanarratti waan bareedduu hojjennee haa darbinu. Waan gaarii hojjennee haa darbinu.